Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fune kabajamtoota daawwattoota asha inda kadirtu egaa kabajamtoota daawwattoota keenya arra mashallah babbareennee dhufnee jirra jechuudha. Wargaa jirtan kana ashoo jechuudha. Baay'ee bareennee alhamdulillah. egaa kabajamtoota daawwattoota keenya bareennee jaallu fayyaadha jechuudha. Alhamdulillah egaa dachaanii walitti dhufnee jirra. Nama yeroo kamiyyuu wajjin jiraatu rabbi nu taasisuun hin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan jalqaba subscribe godhaa. Like godhaa, share godhaa. Argite? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jalqaba irratti subscribe gochuun itti aansanii mootu mallattoo daawwat milikitii akka yeroo hundaa viidiyoon isin bira gahuuf jechuudha. Mallattoo daawwat milikitii tuqaa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Warroonni maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif Share godhaa. share godhaa isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa har'a kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa qabannee yookiin immoo waan biraa firankii qabannee isiniin dhufnee har'a mootu gumaacha haala yeroo keessa jiru isiniif himuudhaaf fi akkuma san marii tokko wajjin taasisuuf dhufnee egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana haalli qaala'insa yerootii fi haalli addunyaan irra jirtu yeroo ammaa kana bakka tokko akkuma guutuu addunyaatti waa yaaddeessaadha jechuudha. Haa ta'uti garuu addunyaa wajjin yaadanii mitira jireenyi itti fufti jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa wanti tokko uumame jettee wanni ati yaaduftu tokko hin jiru. Egaa jireenya mootu akkuma itti isiin dhuftetti keessummeessite akkuma isiin dhuftetti keessa dabarsite jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa yoo kana isin hin jennu namoonni hedduu meeshaa xalabattanii kanaan dura nu biraa qabdan hundi keessanuyyuu dhaamsa kana akkuma dhageettaniin gara keessatti na WhatsApp hin dhuftanii waa'ee meeshaa keessanii dubbachuu qabdan jechuudha. Namoonni kanaan dura hin beekama gara ji'a waggaa tokko akkas teettanii deebitanii dhufantu jira. Moo waggaa tokko miti nama waggaa egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa baay'ee akkanatti namarratti of gadi dhiisina. Kana isin jechuun namni ilmi namaa tokko amaanaa tokko yeroo itti kennitu jechuudha. Waa hedduutu jira. Ilmi namaa kun akkuma jiraachuun jiru yaani du'uunis jira jechuudha. Egaa rabbiin umrii nu haa dheeressu jechuu barbaadeeti. Haa ta'uti garuu maal jechuu barbaade waan tokko yeroo namatti kennitan achiin booda deebitanii maalni sun maal ta'e jettanii dubbachuu qabdan jechuudha. Egaa namoota tokko namoota meeshaa xalabatanii jechuudha. Meeshaan isaan xalabatan kun maal akka ta'e hin beeknetu jira. Yeroo meeshaa xalabatu sanuyyuu meeshaa xalabatu malee meeshaan kun akkamitti hojjetamaa yaani meeshaan kun immoo maarraa hojjetamaa hagam yeroo itti fudhataa jedhee hin beeknetu jira. Hagam immoo hojjetame bakka san turuu meeshaa danda'amu meeshaan dandeenye warri hin jenne warri gattanii sumaan baddan xiqqoo haala san sirreessa hin jenna. Egaa follow share godhaa isin jedha heddumaan mootuun dagatinaa laayikiin dagatinaa isin jechaa laayikiin dagatinaa isin jechaa. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota kennaa warroonni meeshaa nu biraa qabdan hundi keessanuu jechuudha maal gochuu qabdan jechuudha deebitanii nu dubbisuu qabdan jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana yeroo ammaa kana haalli jireenyaa wanni hunduu akka adreessin illee ni beeytanii biyya namaatti illee akkasuma jechuudha. Biyya keenya keessa bichaa osoo hin taane immootuyyuu warri biyyaan baartan illee hundi keessanuu maatis keessaa qabami. Namni jireenya haala isin hin beekne hin jiru jechuun isin haarawaa tokko illee hin jiru isin nullee tokkoma ni beeyta waan ta'eef dhuftanii nu naasoftanii haala jireenya irratti wanta gizee irra jirratti waliin mari'anne warri nu biraa qabdan illee furmaata itti kennu warri immoo ganaa ajajachuu barbaadan illee haala gizee irra jiruun ajajattanii bakka kamiyyuu isinii geessina akkuma turutti isin jechuu barbaadan. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa nuti iddoon jireenya kennaa walumaa galatti Adaamaadha. Adaamaa naannoo Asallama haaraa mana jireenyaatii fi akkuma san immoo iddoon hojimaata kennallee naannoo san jechuudha. Haa ta'uti garuu amma walumaa galatti maal isiniif barbaade isinii fakkaate haala qilleensa jireenyaatiin wal qabatee haala dabalii meeshaatiin wal qabatee jechuudha. Namoonni tokko yoo meeshaa nuti itti daballeetti himnu jedhanii akkasitti rifatantu jira. Yaani maal jechuun isinii fakkaate jireenyi akkuma ani eegetti yookiin immoo akkuma nuti suuta isteep hin deemnu barbaannetti isteep hin deemtu. Yaani yeroo tokko yeroo kaatee meeshaan fakkeenyaaf kaleessaatti 500 bittu yoo har'a deebi'ee qarshii 1000 siin jedhu parsantii meeqa dabale 100 dabalee jechuudha. Guutumaan guutuutti qixxeeffamaa 100 dabalee mere guutumaan guutuutti dabalee yeroo akkasii san rifachuu osoo hin taane maal jedhanii fiidbaakii of laalu. Sababumaan sirraa akkana ta'e jettanii yaaduu qabdan isinillee. Kana keessatti maal dhaamsa dabarfachuu barbaade isinii fakkaate warroonni qarshii 100 harkaa qabaa 200 harkaa qabaa yookiin immoo qaanimileena tokko harkaa qabaa boru mana midhadha bitadha jettanii yaaddan. Boru manni boru gatii boruutiin bitama. Arra bitadha jedhaa kan ulfadha walumaa galatti. Danda'ame taanaan ammoo malee gizee itti kennuun barbaachisu waan ta'eef. Fakkeenyaaf ji'a 5 booda bitadha jedhee nama kan ulfatu jira. Yookiin immoo ani immoo galee waggaa 2 booda yoo rabbina hanjise akkaawuntii kiyyatti maallaqa kaa'adhee waggaa 2 booda galee bitadha. Suni kisaaradha jechuudha. Amma namoonni haga ammaa namoonni ji'a 5 yookaan waggaa tokko dura meeshaan biroo hojjechiifatanii jiran. Kaga ammaatu gara biyyaan galee. Fakkeenyaaf meeshaan sunarra birrii meeqatu jijjiirama.
Arra jechi fedhete sobri san qabatte teette garu meeshaan kun arra gatii sadi ol itti fi dabalee jechuudha. Egaa mee fakkeenyaaf yoo akkasuma fakkeenyaaf nama tokko yoo kaafne jechuudha nama qarshii 100 fi wayii nurraa bitateetti jira meeshaa mana guutuu. Namni biffeen diistaan dinamne gara kuma dhibbaa wayiitiin meeshaa mana keessaa dabalatee bitatte. Amma garuu gizee dhufteetiin san akkasumaan akka jiru warraa kennitee gizee dhufteetiin inni hojjetadheettu yaani gata fakkeenyaaf algaa yeroo san isin qarshii 30 yookiin immoo 25 akkasii. 25 gizee hojii jammarutti. Yeroo nuti hojii san jammarutti meeshaa mukaa yeroo jammarutti algaan 25 ture. Yeroo ammaa kan algaan gaafsa qarshii 25 har'aan tan immoo 45. Esa dolgate deebiira. Esa gaaffii hedduutu jira jechuudha. Kana jechuun immoo to'an fakkeenyaaf galeetiniin mana bitadhaa yaada jedhu san irraa dhiisteetiniin yoo si gargaare jechuudha rabbiin si haa gargaaru eenyumaa yoo rabbi nama hundaa rabbi nu haa gargaaru ammumaan tana bitachuu qabdan jechuudha. Ta'ullee ilaali yoo ta'ellee jechuudha bira Itoophiyaatti erganii teessurra osoo ta'ullee birri yoo oolle isaan harka yoo ta'uu danda'an achi osoo ta'ette karafni gizee ol dabala waan ta'eef tola wayyaadha. Biyyatti galchanii akkaawuntirra galchanii teennan maasalaama waaqachuu odeettisi moota akkasiin sochoota. Inni biraa immoo maaltu jira fakkaate ani immoo amma fakkeenyaaf aabbaan naa bilbilee rakkoo akkanaatu jira amma siistariin naa bilbilee rakkoo akkanaatu jira. Rakkoo akkasii san hiikuu fi miti ka deemte. Jireenya. Nuko nagari asoo inni qallitti jira haa ta'u waan gochuun nama kolfaa kun nagari asoo waaruma jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa haa nyaannu haa dhugnu jechaa jira rayyaani inni nyaanna ni dhugna. Egaa maal jechuu barbaanne jireenyi wal yaadachiisu barbaachisa. Namoota tokko tokko zin jedhaniituma hojii hojjetantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ji'uma lakkooftanii mindaan kiyyaadha naa gale mindaan kiyyaadha sadaffaa naa gale. Bakka kontiinisli mindaan lakkaa'u sun ta'e mindaan lakkaa'u sun ta'e maal ta'uu qaba mindaan sun tokkoffaa kuufamuu qaba lammaffaa eega kuufame gaafa biyyatti ergitu san immoo immediately carjedhi warra kiyyaarratti akkaawunti irratti galchuun immoo maal kunillee dogoggora gaafuma dura galu anama abbaa kiyya qarshii yookiin immoo obboleessa kiyya yookiin abbaa manaa kiyya qarshii hagana harkaa qaba qarshii hagana harkaa qabu kana yoo haga jaa kanaatitti itti dalagadheetiin waan akkanaatiin godhadha yookiin immoo tadheengada dalagadheeta sitti ergisan tasbiraasa wajjin waan akkanaatiin godhadha jettee yaada akkanaa dhiyeessuu qabda malee cal jettee mammaa birii orgite bakka hin waggaa 15 illee bakka yaada son taane tabiraatiratti illee jetti nan hundu jireenya qaba haajaa qaba qo'itti deebisaa jettee tumaan haajaa takka irra wajjaan qo'itti deebisaa jedha itti deebisuu hin danda'u eessa fidee itti deebisa dalaganiitiin birrii qusatuun yeroo ammaa kana xiqqoo ulfaata jiraata malee namni biyya keessa jiru keessattuu namni waan dalagne eessa fidee deebisa kanaa ejjesin tuuf eeggannoo godhuu qaba. Takki ergitan taanaan karoora erguu yeroo hojii lakkii yoo jettanii immoo achumatti biratti qabattanii gaafa isinii guutte waan tokko irratti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkana fakkaata nuti immoo akkuma isin hin jenne jireenyi keenya adaamaadha. Haa ta'uti iddoon nuti deemnu haga ammaa meeshaan nuti hin geessin baay'ee eessa Oromiyaa keessa yeroo haga ammaatti bakkeen nuti hin deemin baay'ee dhiifama wajjin kanaan dura ijoolleen Booranaa maal akka taatan hin beeku. Ijoollee Boorana qofa deemee hin deemee. Amma deemuun fedhe. Achumaaniin Boorana deemiti gama achi gara Keeniyaa kanatti bahee mee Keeniyaan immoo maal akka fakkatu laalii dhufe. Akkas taanaan irraa boona. Akkas taanaan Keeniyaa jiisaa ittaan yoo Boorana mogeette meeshaa keessatti deebisu hayyee koota. Warra Booranaa wajjin footoo kaanee ilaalaa warra Booranaa warra hin beekanii miree aadaa Booranaa san yoyyaa baarafayyaa akkam nagaa warra jirsan agartee. Warra yoo dhageettan mee maal akka jedhamu itti mawaan aadaa. Amma Boorana yoo deeman dura baarafayyaa akkam nagaa qoonqoon naqabdee yoo kanaan maal jedhamsa? Maal jechuun qoonqoon naqabdee jechuun? Qoonqoon naqabdee jechuun fakkeenya beelaa yoo jedhan. Qoonqoon naqabdee waan beeku waan soora waan. Egaa yookiin immoo fakkeenya maallaqa qabu yoo jette biyya amma Boorana deemtee maallaqa qabu jette baasee akkasumas fakkaatee yoo gurguru baadhe egaa warri Boorana akkas jedhan lafa fakkaata. Warri beektan koomenti nu barreessaa waan jedhe kana sirrii. Waa hundaayyuu koomenti nu barreessaa isin hin jenna kabajamtoota daawwattoota kennaa haga ammaatti Oromiyaa guutuu keessaa biyyi nuti hin deemin hin jirtu alhamdulillah Harargee yoo fudhatte arsii roobee Boorana ba'aa biyyiin jiru manni meeshaan kenna hin seenin hin jiru jechuudha alhamdulillah. Gara Dodolaa Hasaasa Shaashamanni asiin gara kennan immoo nurra gattarees. Egaa wanno seeru balee gasgaarbaa. Balee gasgaar kuni bakka. Bakka makiinaan keenya deemeetiin hara itti galfatu. Hara itti galfatu deema. Meeshaan keenya makiinaan gara sumatti bakkuma jiru. Bakka biraa hin deemne jechuun biyya osoo hin taane akka irra caala gara asiin gara baaleetti irraa eegale asiin gara. Asiin maal yoo naannaa Finfinnee illee fudhatte baay'ee asii bara Amboon. Gudar Giinci ijoollee fakkeenyaa fi waan maca'oo nama asiin sulultaa gara sulultaan asii achi baatee ammallee haga macarrashaa Salaaliin haga
arba garba gurraacha sinano kuyu bakki deemni jiru ana tu biyyoota sirriitti maqaa irraa rakkoo qabamane bakki deemni jiru kanaaf alhamdulillah rabbil alamin nama fayyaa qabutu kan hunda dalagaa isin waan nu jaalatanii waan nu kabajanii akkatti nu ajajanii illee bakka itti geenne warri irraa gammadanii dhuftanii du'aa nu gootanii warri keessanuu keessanii dhufee keessan du'aa nu godhee baay'ee jira du'aa keessan nu duuban jiraan illee akkatti arra geenne jechuudha alhamdulillah rabbil alamin ammallee isin wajji jirra isin illee hojjettanii rabbi wajjin eessumaan deemna eessumaan geessina kota tiga rasa bisa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhaamsi keenya har'a isiniif qabnu kana fakkaata. Haa ta'utti garuu immoo namoonni tokko tokko immoo ammallee irra deebi'u maal isin jechuu barbaade isin fakkaate. Yeroo meeshaa xalabatanii ammallee deebisanii immoo gama keessatti dhuftan jechuudha. Turtii meeshaa kanarratti adaraa isinitti haa ta'u ji'a tokko ji'a lama caalaa kan hin turre. Kanaan booda immoo haalli hojimaata keenyallee galma haala yeroo hojii wal qabataa deema. Kana jechuun fakkeenyaaf namoonni meeshaa xalabatanii fakkeenyaaf har'a qabdii galchitan. Yoo ji'a tokkotti olii beelamne ji'a tokkotti namoota haga ammaa kadhannee ji'a sadiitti olii beelamne haga ji'a jahaa kadhannee nurraa fudhateetu jira. Magaalaan jiru hamaan jira sana waa gochuu hin danda'amu. Egaa wanni keessatti ol baafnee hin dubbanne hedduutu jira. Wanni amma miidiyaa kanatti ol baafnee hin dubbanne. Waa kaachitti ol baafnee hin dubbatamne baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Isaan illee warra akkas illee numa beekanii nullee ma beeyna akkasuma bira taruu malee wanni goonu maal tura. Numaa wanni goonu jiru haa ta'uti. Amannee birriitti kennee achi fudhatee wadullee numa jiraan. Baay'ee dandeetee tomarra geenne alhamdulillah. Egaa kabajamtoota maal kana bichaa nama galateeffamuu qabutu jira namni tokko kana fakkeenyaaf gaafa kanaan dura nuti gara qarshii 100 fi gara 10,000 asiin sandaafaa bakkee fiinee beekna jechuudha. Osoo birriin nuun galee. Osoo meeshaan nuun galee namoonni sun dhufbeeta. Makiinaan argame birri isiin galchuu yeroo sanatti mijoofne galchinee fi meeshaa isiitti rakkabattee osoo hin argin makiinaan geessee rakkabee fi isiin gara gurgurtaa sanii birrii keenya galchite. Akkanallee hin jira kan mootiyyuu birri xiqqishuu qabatee achiin bilaawun godhee badullee ma jira haqa namaa immoo duniyaa irratti yoo ittiin badatanillee akirratti gurru ittiin dhaqatan. Namoonni haqa namaa nyaatan namoonni mootuu nama gowwoomsitanii kallattii adda addaatiin mallaqa namaa. Kan nama miidiyaa taanee agar nu godhamme laalime warra nama miidiyaa tokko hin qabne nama gara miinuu isaan argachuu hin dandeenyu nuti amma gara ta'ellee isin argachuu illee kan danda'uu dandeenyu maaliif jettan meeshaa isin geessinee warra keessan biraan geennetti isin nu kaaddanii deemnee warra keessan san bira deemuu dandeenya haga takka isin karakkaruu dandeenya nama ogurumaan gara qabannaa hin qabne tokkotti wayitawaa kennitan beekannoo godha maal isin hin jenne nu bu'aa gara nama miidiyaa taanee haga nama beeku taanee tola gara nu godha. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa gorsa keenya kanarraa waa hedduu fudhattan jedhee yaada. Maaliif namni mudannoo keessanii kana yoo isin hin jiru namni tokko yeroo viidiyoo ilaaltan namni tokko mudannoo tokko yoo ilaaltan haata maa anoo maal fakkaadha galtee ani hoo maal fakkaadha yeroo meeshaa xalabatu iyyuu fakkeenyaaf amma namni tokko meeshaa cal jedhee yeroo xalabatutu jira jechuudha. Cal jettee hin xalabatiin meeshaa kallattii qabsiiftee fakkeenyaaf mana kiyya keessa doolaaba na barbaachisa amma deebisee immoo tasriyaa na barbaachisa meeshaalee mana guutuu na barbaachisa meeshaalee mana guutuu keessaa immoo kana na barbaachisa yaadi sabsi ta'e fedha kan dirqama ta'eef kan dirqama hin taane. Sammicha jettaa fakkeenyaa fi namoota tiktookii namni fayyadamne jiru gisee ammaa kana ani malu jedhee maqaa nama barbaadu namoota jira gisee takka taree nama meeshaa nu hojjetu jechuudha dhufee bira nu hojjetu mooyaa isaatiin. Gin tiktookii qaba waan ta'eef mana barni jala qaba jedhee waan inni laxxafuuf qofa waan inni footoo bakka deemee hojjetutti footoo kaasee laxxafuuf qofa nama dhaqee ajajirraa ajajatu jira. Argitanii oliin ba'u miidiyaa irratti mul'atu footoo qofa laxxafaa achirraan dhaqanii lakkoofsuu fi qofa laxxafaa nama ajajatu jira. Fakkeenya namni san eenyu isa qabattan bakka hojii hin qabu. Namoota akka adiraashaan qabu. Oluu ba'ee fuula isaatuun beeku. Odoo inni akkaawuntii isaa gachufate akkam gootame. Homaa wanni gootu jiru. Siiviin birrii 50 yookaan 30 san qofa jijjiirraa. Sangayyaraan argachuu hin dandeenye. Nama beekamtii tokko hin qabne irraa yoo ajajjanii kana of eeggannoo godhatin jechuu barbaanneeti. Hundumaaf isin dheeressinee jirra. Egaa haga ammaatti nuti wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jaalannaa isin kabajnaa kana caalaa mootuu waan nama bobboharsu laale asmatenne prank akka tolirratti hojjenna laala. Asmaatitti. Egaa kanaaf prank kenna leetti fufaa yaani meeshaan akkuma isin beekamu meeshaa hedduu isin geessuun meeshaalee farniicharii bichaa miti Arabiyaan majlisii babbeekama bareedaa akka nu duubatti argaa jirtan kana ta'ee VIP kana caalu hedduu hojjennee isin galchaa tiivistaandii bareedaa akkanaa kana televezyiinii adda addaa binnee iddootti meeshaalee elektirooniksii waan barbaadan kamuu waan ilma namaa kanarraa barbaachisu kamiyyuu isinii binnee isinii dhiyeessuudhaan hojjennee isinii dhiyeessuudhaan beekamna ammallee itti fufnee irra waan ta'eef ammas akkasumatti fufaa isiniin jenna lakkoofsa bilbilaa keenya warroonni barbaadan duwwaa 9 50 jechuudha fuula chaanaalii iskiriin keenyatti irrallee baa'uu keenya jalaa ni argattanii haqa ammaatiin hojii turuu keessanii guddaa galatooma. Salaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.